arganne moo maafira ma arganne maalan beekarane yoo kun qoonqoodhaan oduu ati moo guyyuu da binte silaa inuma nyaata akkuma geessuun illee maal godha jechuun yaannu nutti baay'ate wanta hojjennu hin jiru hojii dhabne kun akkanatti akka dhibamaadha harka marannee taa'uun keenya kun kiisii keessan qabu maaloo maalan qaban sin dhoksan dheessan keessatti waan maalan qabu ati waa qabdaan kiisii keessa cabdu waan hin daballe hin jiru gatii namaa qofatu hin dabale kana biratti odoo hojiin jiraate Shumarree argan si gurbaa dhufe jirtu dhufe eegaa jirra eessa argattee immoo ofumaa dura afaan godhattaa immoo utaa dhikaa maal taatee gurbaa miti hojii dhabne akkanatti teenyaa garuu ana malli tokko naa dhufe mala maaltu sii dhufe mala akkamii sii dhufe kutaa dhaqneet abbaan manaa bira deemna abbaan manaa bira yoo dhaqne mala namu dhugaa ittaayi hojiis hin namu wanta akkanaa jiramu maal jechuudha dhaqneet nagaa guyyuma guyyaadhaan bilu bira deemne tamma onatu maan argini ma jijjiirama maali baka taanii homaa fuudhanii bee yaadanii waan tokko hojiitti jijjiiruun irra deddeebi'anii yaaluun furmaata asmateenyee guyyaan waan namarraa hafe nyaannee maal goon faayidaa maal qabu ta'uma faayidaan qabu inni sirriidha garuu waan hundaafuu meeqotti yaada isaa daangessuun adeemu kai yaada kindaan odonneedha adeemu kai Naguma keessadi naguma keenya isinuma wayya joolle ana kunoo asitti tisiisni tokko naaf gamsiiftee jirti tisiisni kun akkuma agarteetti bakkuma agartee dhuftee eeyyama koo malee narra qubatti sun ishee hanqateet immoo madaa koo nyaatti iffolloksiti joollee ku waa'ee isaalleen dubbadhu waa'ee isaa ittuma dhiisu wayya maalan godha dhiisaa waa'ee tisiisaa isin garuu naguma na bira dhuftanii maali abbaa malaa osoo humna qabnu osoo hojjechuu dandeenyu hojiin dhabame hojii dhabame osoo humna qabnu osoo hojjechuu dandeenyu osoo gaara barbaade ba'uu dandeenyu hojiin dhabame kun hojii malee teenya hojii dhabdanii atis hojii dhabdee hojii namni baay'ee waa'ee dhuma hojii kana gaafata ijoollee akkasotoo gootanii wayyu hojii kana argachuufi asii kaatanii deemtu akkuma asii deemtaniin maqa tokko irratti meetira 50 bira geessu meetira 50 booda ammas hin deemtu deemtanii daandii qaxxaamuraa bira geessu daandii qaxxaamuraa eegaa hojiin naannoo daandii qaxxaamuraa kana jira kanaaf ijoollee ku hojii kana hojjechuuf qofa otoo hin ta'in gamtaadhaan taatanii hojjechuu qabaattu gamtaadhaan hin hojjettan taanaan hojii kanas hin hojjettanii hin milkooftanis akka almaayyeeyyii wal duukaa yaa wal hin kuffisinaa wal hin danqinaa kanaaf amma deemaa tole yaa abbaa mala tole nuu jiraadha maal asinii godhe
Kanaafuu amma deemnee barbaaduu dandeenya. Deemtanii barbaaduu dandeessu. Garuu yoo barbaadan qofaan deemina. Waliin gadiina. Tole. Hojiin taa argamu malee waliin. Hin argama. Asiin gamtoomnaan hojii miti waan kamiyyuu hin argamu. Tole. Nagaa ta'a. Nagaa ta'a. Milkaa. Si, ani kanan jiru. Ani guyyuma tokko dogoggoree adda kiyya gara bitaatti garagalchee hin beeku gara mirgaatti malee. Kanaafuu kanan ani jedhe ta'a asiin deemna kootiin jedhe. Ati mo guyyuma guyyaan karaa mirgaa natti faarsita. Har'a na dhagahi karaa bitaarra deemna koottu siin jedhe. Hin deemuun siin jedhe. Kootu asiin bakka hojii keenyaa hin dhiyaata. Asiin wayyaa siin jedhe asiin dhiyaata. Lakki asiin nutti dhiyaata. Isin lachuu waliin galleeteef karaa ani yoomiyyuu karaa bitaas deemeen beeku karaa mirgaas deemeen beeku hojiin kan jiru fuuldura keenya koota gara fuuldura keenyatti adeemnu. Har'a num dhagaati na faana kootta. Inumaayyuu mala kana kan fide ana abbaa malaa bira deemee mala kana kan fide ana. Kanaaf waan ani jedhe dhaga'uu qabdu. Dhaga'uu qabdu. Har'a na dhagaati karaa nani jedhe deemna. Lakki koota karaa kana deemna. Koota asiin deemna. Asiin deemna. Asiin deemna. Asiin deemna. Asiin deemna. Maal taatan? Erga duratti yeroo si wal mormitan argaa jira. Akkamitti namni daandii qaxxaamuraa irra ga'e wallaba. Maal ta'uudha kun? Lakka abbaa mala qoosaa jirra. Maal qoosaan daandii qaxxaamuraa irraa akkamitti hojjeta? Akkamitti daandii qaxxaamuraa irratti qoofamu? Otoo isin daandii qaxxaamuraa irratti qoostanii namni dhufee bakka qabatee jira. Maal jechuudha kun? Isini yookaan ofiin taatan yookiin dhalootaan taatan otoo isin wal nyaattanii barri darbeera. Otoo isin wal nyaattanii dhaloonni meeqa beela'eera. Meedhiisaa bara wajjin deema. Maal ta'uu keessan? Ammas moo qaaniidhaan kun daran bara abbaa keessan yaa nyaatu.